Kutaa sadaffaa irratti tasfaa'een qormaata baay'ee keessa darbuu isaa fi kufaatiin mudachuu isaa ilaalleerra. Har'a immoo kutaa arfaffaan tasfaa'een milkaa'ina inni argate ilaalla. Nu hordofa. Obsaa fi kutannoon yeroo hunda ija miidhagaa horata. Murtoon sirriinis milkaa'ina fida. Kunoo waggoota muraasa booda qorannoonii fi qabsoon tasfaa'ee ija kennuu eegale. Oomishni inni qonnaan bulaaf qopheesse gabaa keessatti fudhatama guddaa argataa dhufee jira. Warshaaleen xixiqqoo inni jalqabee guddachaa deemanii kaampanii fi warshaa gurguddaa akka biyyattii oomishanii fi tajaajilan ta'aa dhufaniiru. Tasfaa'eenis amma dargaggoota biyyattii keessaa kumaatamaan lakkaa'aman bakka adda addaatti ramadee hojii uumuu fi danda'ee jira. Mootummaanis ta'e hawaasni dandeettii isaa dinqisiifatanii badhaasa gurguddaa kennaniif. Inni abbaa qabeenyaa biyya keessatti dhalootaaf abjuu ta'e, nama biyya isaaf kokamuu fi qabeenya uumeen biyya tajaajilu ta'e. Murtoon inni waggoota dura biyyatti hafuuf fudhate sun jireenya isaa qofa osoo hin taane jireenya namoota kuma hedduus jijjiire argine. Xumura seenaa kanaa fi ergaa barbaachisaa isaa argachuuf gara kutaa shanaffaatti haa ceenu nu hordofaa.